السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتني كنا وري يوتيوبه توبة ميديا هردفتن هندي سنو بكجرتنت نجين ربي سنو الهجراتو سلام تنجاللا كولفنا كخبجا كقدنا كلن سران اسن هاجا وسنين جتشا أردا برومسا برباتشسا بريدا أكانما تلوهي سني قبضتين بفيتين جرا يوتيوب كنا سيناتي فيديو كيو سني تله شير لايك سبسكرايب نوغدا يسنين جتشا كلتي من غربا ومسكينا يرودبر أكمت سلكي نما طلفن يوكاون سلكي نما أكمتي أكن نما أفرت سرت بالبلابو غوتا وانجر موي برومسا كان سنبر باجسو اسم برسيسو بربادي غيارا nama rakkoo namaatti osoo hin taane yoo akka carraa nama lamaan taatanii silkiin tokko chaarjii isinirraa fixe silkii chaarjiin isinirraa dhumate suni akka namni irra bilbila isin hin dhabne akka namni bilbila tokkicha harkaa qabdan saniif isin argatuuf isin fayyada. Nama rakkisuu qofaaf osoo hin taane yeroo ifii keessanillee itti fayyadamtan itti hajamtanii jira waan ta'eef kallattimaan gara barumsa keenyaatti isin dabarsa. Appii tokko malee yookaan appilikeeshina tokko malee silkii namaa xalaftanii akka inni silkii keessanirra seenu gochuu dandeettanii appii yookaan silkii maraa qabu kammaan silkiin mimoora nyaanne nookiyaan leen qabu isuma kana fayyadamtanii kama bilbilaa kana fayyadamtan jechuudha. Kallattimaan gara barumsa yeroo seennu isa kana fayyadamtan lakkoofsa kana urjii se'a lama erga gootanii irraa baatanii 21 jettaniini urjii jettaniini sana booda lakkoofsa nama bilbila keessan achi keessatti xalaquu heddanii san irra barreessan jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsuma kiyya tokko isinitti yoo hime 960 536 erga jetteen irraa baate masalaalii kana tuutaa silkii isaa keessa barreeffata lakkoofsa kan kee kana silkii isaa keessatti barreessitaa jechuudha. Yeroo silkii kan kee lakkoofsa kan kee kana silkii isaa keessa barreessite kallatti maalta namni isaa bilbile si argataa jechuudha. Haya okay jettanii sana booda okay jettaniini xiqqasho walumaan eeyna kuno call for ingilizira silkiin keessan xalafameetiin jira jedha. Amma namni silkii kanarratti bilbile argachuu hin danda'u. Bilbila kam argata? Bilbila 960 ka jenne san achi keessa achirratti bilbilamaa jechuudha. Eeshi tole barumsi keenya kana fakkaata. Bilbiluma ammallee xalafame kana akkamti irraa hiikna waan jedhamuuf kuno innis kana fakkaata. Isuma kana fayyadamtanii appii kana fayyadamtanii arra ammoo reefu masalaalee urjii se'a lama fayyadamtan amma masalaalee se'a lama fayyadamtanii jechuudha. Akka gootanii erga irraa baate 20 takka masalaalee jettaniini kallattimaan okay jettanii akka nama bilbiluu yoo dhooytan irraa isinii ka'aa yookaan bilbilli sun xalafni sun irraa ka'a jechuudha. Haya bilbilleeti walumaanayna eeshi amma kun irraa ka'eetiin jira namni sirra bilbile isin argatuu danda'a jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya baga guyyaa irraatti rabbi isin geessiniin jecha viidiyoo kana yoo isinitti tole share like subscribe nu godha nu jajjabeessa isiniin jecha an obboleessa keessan Taha Hussein Toba Media irra. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.